wanni dalagamaa jiru waan akkana jedhamuun miti halkan guyyaa wanni dalagamaa jiru uummata keenya irratti waan akkana jennee haasofnu miti sanarraan hafeemmoo afaanumaan inumaahuu nu birumaa walitti qabanii galma abbaa gadaatti oggoranii walitti qabanii achiin booda baasa guurratanii dhufan Bahardaar irraa eessa geessuuf ummanni kuni warri har'a waan kana iyyuu qabdan warri ajangullootota godina keessa ta'aniiran kanas tahee isaan rakka waan takka godhuu hin danda'an bas ummanni akka ummataatti iyyuu dandeessan ummata warra har'a ulaa biiroo dhaabbatee iyyatu jiru warra namni jalaa hidhame dhaabbatee haadholee boo'u jiru kana bira dhaabbattanii wacuu dandeessu warri kamiseedha waan abiyoo godhuu dadhabdan achi dhaabbattanii ummanni kuni akka qalmaaf dhiheeffamuu jiran deemuu jiran beektanii ummata beeksisuudha du'in oolu haadhumanii maltii warra garaan bitante sanyii ofiidhaa duguugdu tahurraa rabbi sinaa bara maltii kaanillee biiroo taa'ee birri nyaatu jira gamta ummata isaa ajjeesisiisu kaan akkuma kanatti qilleessuma irratti afaan banaasitti kana beekuu qabdan ummanni walloo kamiseedha ummanni dheengadda awaashirraa maa dhufan hidhama awaash deemanii naannoo Affaaritti hidhamanii turan mootummaa federaalaati yookiin makkalaakayaan isaanis kan asii deemanii achitti hidhamaniif asuma shiritti xaxamee waan sin ajaa'ibu ummata biyya keenya rakkoo jiru keessa sheekoleen nuti sheekoleedha jettu namoonni masgidatti sheekolee jedhanii kaan imaama kaan kan qaraasisu kaan kamaalii jedhu warra sa amantichaa walitti hidhata qabu hunduu akka musaafiritti ilaalan warra kumitee masjidaa itti gaafatama kamisee itti gaafatama majlisaa jinni jaankee jedhantu jiran warra amantaa caatii gabbaruu malee kitaabaa fi amantaan beekne warra santu har'a sheekolee abaluu onogii wajjin maalii qaba abaluu maalii jedha abaluu akkas jedhanii ummatuma Sheekh Abdul Latiifaa shiraan hiisisan eegumanni ofirraa dubbatee gaafa duraasintu mootummaa gaafa kaanis warri kaan dhufe mootummaa jedhanii maal sinii goone ummata tabaabarre malee jedhe warri akka Sheekh Abdul Latiifaa ummati ka waliin ajjeefne akka hijaa waliin bahanne dhaabbatee ummata keessa sodaata akka malee dalage waldiyaatti qeesii makiinaa shallaman Tigreetu bakka san ture onogii miti ummata ragaa beef namichi kun nuu dubbate jedhe Sheekh Abdul Latiif garuu maa baqatuudhaaf desaanii ajjin hidhata qabda turte malee gammaddeetta fakkaata fuulli kan kee gaafa sana achi dhufan jaaniiti dubbiitti maranii warra hinaaffaa gizema qabu Sheekh Abdul Latiif kamiseedha arihu biyya dhalateerraa namicha kana arihuudhaaf warri asiin isaaniin beekamne maqaan isaanii abaluu jechuu malee dhaabbatanii kamiseedha arihuuf yeroo hunda yeroo yaadi keessa yeroo meeqa hiisisanii sheeka kana hanga lafarra harkisisuu biraan geessanii turan dhiisee biyyuma kanaa dhiisee Addis Ababaa galee turenne jijjiiramni dhufe jedhee deebi'eeti biyya kanatti deebi'e ammas yeroo argatanii har'a warra xinneeffamu wajjin xinneessuu jalqaban yeroo ni waan tokko dubbannu namoota beekamoo akka sheekaa kanaa gaa dubbannu waan biraatiif duun taane yoon abaluu onogin mitii jedhe nama sin beeknan tokko tahuu mala jechuun malaaf hin deemaa bara gaafuma tokko mee qawwee qabatee dhaabbatu agartanii beektanii gaafuma tokko kan biiroo mootummaadhaa ol sheenee taa'ee waa dalagu agartanii beektanii kaabine maa wajjin Sheekh Abdul Latiif dhaabbatee gaafuma tokko akkanni kana jedhu qissaatu jira mana saadhaa maqaa jijjiiruu fidanii warri mazagaajaadha yookiin mana saa maal gochuu fidanii jaanii qissaa jaarsee yookiin sheekni nama kofalsiisa harkaan deemisiidhuma dubbiin kunii jaanii gubboo kennuun barbaadu gaallichi kanaafuu harkaan deeme naan jedhanii obboleeyyan kiyya harkumatii tanaan hin deemamu akkamii jeen jaamana biiroo dhaqee amma akka maal jechuudha ennaan gadi jedhee harkaan lafa qabatee harkumaan hin deema gama zagaajaa dhaqxee harkaan deeme naan jedhanii akka dubbiin teessii dhumtuu jedhanii jedhee jaan sheekichi warra biirootiin harkaan deemiin sun inni akka waan hin fahaminiitti fudhate garuu inni fahameera beeka akkas godha qaallichi yeroo hunda sheekni yeroo daawaa godhullee mammaasa adda addaa kan nama kofalsiisu waan adda addaa dubbata achirraa dubbii sanirraa beekanii harkiin barbaachisu isin wanni keessan dhumuu qabu jaaniin fixanii fijaan isiniif galee qissaa kana kan maalirraa kan ka'e duu warra bilbilaan
soddaa fi hiriyaa achi keessaa qabu ta'e isa ati baatii 5 biiroo yeroo 10 dhaqxu bilbilaan mana taa'ee fixata warri aangoo waliin dalagu Sheikh Abdul Latif garuu nama akkasiitti simiti takka aangoo kamiifuu hubuu hin beeku aangoo isa kaleessa warra beelaatii gaxarii kophee gongootiin dhufu dhiisi isuma birri miliyoona meeqaan bitamee namni tandaallaqaqetti jiraatu jiruuhu ani aangoo jedhee hin beeku hiyyeessa simiti miskiina simiti akkuma nama kanii nama jiraatu kanaafuu kana fakkii kan haasa'u jirruuf wanni namni hidhamuu jiruuf wanni namni burjaaja'uu jiruuf wanni namni gudiin kun irra gahu jiruuf Juntaas tahee shanee warra qawwee qabatee lole yoom akka dhiiraa dhaqanii lolarree hin jiranii har'a wallo lagni guutuun isaanii dhiira taanammaa dhaqanii lolle nun galchu san maalifiini waraanaaf waraanatu wal lole waraana fi waraanne yoo wallole abalu gabroonfate abalu kasin jennu waraana fincile lole kuffise khalas sagalee taanaaf gaafa jennu dhageessanii beektanii garuu jaalatanis jibbitanis karaan biraan jiru warruma ofirraa lole santu of kabajeera obboleeyyan firri jara kanaa waggaa isaan didanii dadhabaman nuti dhaqnee hinduunu dhaqnee qalmaaf hin qopheessinu jedhee warri bosona ishee qawwee isaa qabatee bosona jiru hayya jaalatanis jibbitanii isa kamtu kabajame gaafa tokko maanguddummaan tahee gaafa dadhaban tahee akkuma warra kaanii akkuma warra Eertiraa dabara meeqa taa'ee adabumaan ijoollee ofiitti galee numa galan ta'a inni har'a qalamaaf dhiyaate du'eera kalaas raawwateera. Dubbiin hammana taate kanaaf ummata kanaaf sagalee taha ummanni kamiseedhaa ummata kana akka diyaman hin eeyyamina hanga dandahame ummanni kun yookaan badiidha jedhamu tahe asumataa hidhamanii asumataa faradamanii ajjeefamuu haa ta'uuti gara biraa oofuu hin eeyyamina hanga dandahame maatii isaaniitti wajjin warra dhaabbatee irra chibboo jirsanii waliin dhaabbaddaa ergaa keenya kun akka nama quban qabnee sin jennee sin rafnu siniif galee haajaa dhuunfaadhaa yookiin rakkoo adda addaa dhuunfaadhaatiif jechas har'a afaan hin bannu asirratti FB irratti kunii fi dubbiin dhuunfaa walirraa qabdu dhuunfaadhaan rakkoo namarraa qabdu dhuunfamaan dhaqii bahadhu dhiirri dhuunfamaan bahatti nama biraatti himattee karaa nama biraatiin hin bahattu dubbiin waa'ee dhuunfaa obboleessa kiyya kaabineedhaa eessuma kiyyatu maariidhaa jettee kana jalan fiigin yoo kanas ta'e yommuu namarraa jibbitu qabaatte anumaa haa ta'u nama jibbitu tokko qabaatte immoo nama jibbitu san akkumatti jibbituma dhuunfamaan keetiin dhaqirraa bahadhu harkaan irreen bahadhu ummata bal'aa miidhamu gammadinii nama tokko achi keessan naa miidhamuu jireette. Kanaaf wanni godhamuu qabu ummanni dhaabbatee wacuu jira ummati dhaabbatee iyyatu jira warri halkanii guyyaa ummata isaanii itti nyaatatti kennanii hanga fedhe tahuu ija isaanii arganii nyaachisanii obaasuu turan har'aa baasa guurratee dhufe jarri siniif galee yeroo waan akkanaa godhan wahi jedduu dalagan wahi keessa dalagan fakkeenyaaf gaafa deengaddaa viidiyoo san baasan viidiyoon gaafas dalagan suni diidumaa dalagan malee gaafa san lollin turre namni isaan maalloo qalqaltii sanqallee maalloo goona jedhan hin ture sanqalleettis kan wal lolan ture siniif galee wanti tokko hin jiru sanqalleessa waraana isaanii jira garuu diraamaa san deengadda yeroo dhiheessan yeroo waan san zeenaa san dhiheessan dura maal dhiheessan beektu naannoon Amaaraa Oromiyaa Booranatti warra miidhameef irdaataa kenna jedhaniiti zeenaa satti aanu immoo uummata kamiseedhaa Onog Shanee Murkeenyaa jedhanii ummata walitti qabanii dhiheessanii guddi diraamaa san dalagan har'a immoo yeroo isaan ummata kana fe'an maaltu godhamuu jira Baahir Daar beektanii
mootummaan naannoo Oromiyaadhaa Bahar Daar dhufee footoo ka'u jira. Kana keessa laa nuyi wajjin jirraa kuni warra maarroo jedhu malee jaanii as keessa ergaa biraa geessifatu jiran. Gabaabamatti wanni walitti himan nuti Oromoo miidhuudhaaf yookiin Amaara Oromiyaa keessa jiru kabachiisuudhaaf falli kamisee jira waliin jaal. Aktivistoota isaanii akkana jedha. Guddeessa naannoo san kan bushuu jiru warruma kana. Wahin dahatanii wahi balleessan, wahin dahatanii asiin wahi balleessan. Waan ajandaa isaanii deemsisuu jiran isaan Oromoo walloodha akka warra qimaantisaan akka ani qimaanti jechuullee hamma sodaatu takka geessisan jechuu warra qimaantisaan. Irra baay'inni isaanii lola adda addaa keessatti rabshaa adda addaa uumanii nama isaan fixu dhiheessanii ganda kee deemanii mutuut godhanii fixan. Dubartii gudeedan waan meeqa godhan. Siniif gare? Amma waraqaa argatanii bara. Kanaaf amma rakkoon jiru wanni isaan itti deemaa jiran isa kana. Ummata dadhabsiisuu hanga dhumaatti amma nuti namni ajjeefame namni akkas jedhannee iyyuu jirra. Hamma iyyuun kunuu badu. Hamma namuu sodaatee usu halaas afaan isaa qabatee manatti galu. Hamma namuu wanni taa'amu jiru karaa ana baateetti saawwan akkana jedhamuu miti. Suuta jedhanii nama isaanii wajjin jiru waamanii walitti qabanii warri siniin ala jiru shaneedha jedhanii isa kaan jiru hawaasummaarraa agallaluu isa kaan ajjeesuu isa kaan atumti akka ajjeeftu ajandaa sitti kennu waan meeqatu godhamaa jira. Maaliif Awaash naannoo hidhamtoonni bakkuma hundaa warri mootummaa kana lola jedhamee shakkame yookiin mootummaa kana deeggarre jedhamee yeroo atattamaa jedhan santu kana fide. Warra mootummaan deeggarre warra kaan deeggare akkuma warra loleetti fudhannaa jira. Walloo kamisee irratti namni bilchiginnaa deeggaruu fi mootummaa Bahar Daar deeggaru hin jiru. Saba hundinuu sodaate malee hundinuu ni deeggaru. Hundinuu warra Iblis gaafa lama qabatee dhufe Iblis deeggara jechuudha. Wayyaanis maal akka taate warra walloo kamisee irra beeku hin jiru. Woguma fedhe. Jaalattanis jibbitanis kamiseen akka warri kaan tahe tahurraa wanni ooshe ummanni warruma mootummaatti fincilasa wajjin dhaabbatee faannoo fi jinnii fi sheexaana isaanii san ofirraa sodaachisee waa tokko duun taheen darbe. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa isaatu makalaakaa abiyyiitii fi xiyyaara isaatu biyya miidhe malee waan naannoon Amaaraa warri kaan tahe hin taane walloo kamisee. Kamiseen keessumaa keessa magaalaan kamisee hin taane. Magaalonni shiidhaa gurguddoonis hin taane. Sanumatu ooshe. Jaalattanis jibbitanis qawween takka magaalaa san keessatti guyyaan tokko akkas guyyaan tokko amma jarri harka kennattu bas saniin booda waa tokko baadiyyaa isaa keessatti guyyaa 3 guyyaan 4 kan lolame gaafa godinarra jiru achiin booda gaafa bakka jarri jiran geenye karaa kaarra qorii achitti kan madfiin manni ummataa dhume horiin kan dhume midhaanii fi wanni addaa kan dhume suni guutumti wayyaaneetu dalaga jedhameera. Wayyaaneen kilaashii fi diishkaan kan loltu mootummaadha kan samirraa ija jinuuffatee boombii gad darbataa ture. Lola jedduutti dhumate gara fedhenuu haa ta'u lola jedduutti bade inni bade. Kana malee waan jiru jaalatanis jibbitanis inni kaleessaa suni har'as bakka kaanitti abbaan naannoo Amaaraa zarafee fixee mutuut godhe isaanuma ofuma wal zarafa. Inuu gaa duunu hibira tahe maaliif faannoon dasee baqate qaxxitaa karaa samiin shawaatiin yookiin karaa darraa gara Gondor maaliif darbe gara Dabra Birhaan maaliif kamisee dhufuu dhaban osoo dhufanii raatanii maal godhan turan akka ummanni kamisee naman dhiifne beekanii hafan. Lakkoofsa tokko lakkoofsa lammaffaa wanni isaan ammoo kamisee dhufuu dhabaniif akkuma fedhan keessa deemanii isa fedhan hatanii isa fedhan zarafuu hin argamne beekaniiti.
jaalatanis jibbitanis kan kaleessaati sanuma ture boros dubbiin karaa sayyoo dhufte ummati kamiseedha ummati walloo kamisee ummati godina walloo baatii irraa hamma shawaaroo bititti bilchiginnaa deeggara warra bahardaar deeggara jettanii hiyyaadina abadan abal wajjin dhaabbatanii sheexaan gaafa lama dhaabbate akkana dhaabee yoo dhufe bilchiginnaa fi warra naannoo amaaraa kanas sinirraa lolaa yoo jedhe wajjin dhaabbatan jedhe shakka maaliif wanni isaan godhan wanni jarri kun ummata keenya kana godhe waan ibliis godhu saniin gadi waan hin jirreef wanni ummati keenya godhamaa jiru nama tokko shanee jedhee namni tokko tokkomuun qabeenyi isaa akka fudhatamu hamma makiinaa bira dhaggeeffadha bajaajii makiinaa maallaqa mana ol seenanii hanga fedhan fattashanii shaneedha waraana kanas ati waraanni tokko gaboo jihame qawween irraa fudhatama wanni guutuun irraa fudhatama akkuma sanatti silaalan jechuun namuma dhuunfaa lafa jiru qawwee amata meeqa qabate maallaqa mana jiru waa tokko malee waa tokko nama miliyoon 2-3 irraa fudhantu jira manuma ol seenanii tumu gaafa san baankiin hin jiru ture kanaafuu namni waan qabu waan gurgurate manuma kaa'u ture baankiin isaanii dalaguun ture gaafa dhufan jalqaba zarafatti kasheenan gaafa zarafi irraa uqate jechuudha gara gaxarii gara kaan deemu jalqaban dhugaan jirtu kana ummati walloodha jaalatanis jibbitanis wanni sin irra deemamu jiru warra bakka qimaanti irratti geessisanii sani irra guddeessa qe'ee isaanii gubanii qe'ee irraa arihanii akka inni magaalaa gurguddootti baqatu godhanii achi gataa yoo kadhattuu fi kuftuu karaarraa taha isaan isa barbaadan geessifatan ummata wallooti san barra deemamu jira har'aa balufana shabbaariidhaan nagaan hin jira jedhiyati isaan aggaa geessanii waan godhan hojiin inni itti aanusi kanaafuu ummanni ummata har'a iyyatu jiru kana wajjin iyyadha ummata dhaabbatee mimmaan roobsu jiru ummati kun eessa deemu jedhee iyyuu jiru kana wajjin iyya hordofaa ummata kana yoo xiqqaate rashanamuurraa oosha hordofaa ummanni kamiseedha waan kana iyya warra afaan banuun dhaggeeffatina warra shanee jinni jaankee jedhu wallaahi shaneen yoo barbaaddan amantisnii bilbila bosona guutuu laga guutuu keessa jiran bakkuma hunda hanga harar hanga wallaggaa hanga eessaa wallos guutan ka jaalattes ka jibbites dhageekan guddeessa wali dhaga'uu jibbitan isa kana hayyaa nama tokko nama shan wal bira dhaabanii shanee warra sadannan lammannan kana nu loluu ture harkaan qabanni haa jedhan isaan qabne irra haa jedhani warra bosona ture nama tokko haa fidanii warra kaanii nan harkeessa kalaam faadii kaddaabii kijibu warri bosona kalee ture har'as bosonuma jira dhaqanii bosonatti lol kijiba jimaadhaan itti bitanii dadhabanii ishiin jimaa inni bosona jiru maal akka ta'e beekti bara gad deemtee aballi fudhattee maal jettee garagalte maa wal kijibna biyyuma san irra dhalanne ni beekna isa kaleessa ani adda bilisummaa oromooti jedhee bosona sheenee hidhannoo guutuu wajjin sheenee rumiti innumti kaleessa isaan irraa miliqee jaruma birattis baqatee kaan laga seen dhaqanii lagatti hin barbaanne namuma kilaashii fi shugguxii qabatee isaan kan barbaadu jiran manuma dhaqanii isaan maal irraa barbaadan dura of uggaa ummata saadhaa jalaa fixan inni sunis bosona rakkatee deema jedhanii ta'u ummatichuma fixaa jiran kanaafuu dubbiin lafa jirtu sa kana malee dubbii shanee juuntaa wash janee shanee fi juuntaan hunduma bushee darbee bar warruma daseeti warruma gombolshaati kan ofuma mana ol galshee jara nurraa baannoo nurraa arihaa jedhee ofuma wal shoomeetuma bushuun turre meerru kan akkas ta'an kombolshaa juuntamatti isaan bushee isumaan isaan bushite wal mari'adhaa wal filadhaati katamaa keessan bushaatte ummanni keenyas gaafa jara dhufe sanuma godhe isa qawwee qabuun sana xaliitii qe'ee kan kee eegi mangistiin jiru akka wal fixuu fi wanni addaan dhufne jedhameetuma eege warra guddeessa namni har'a isaan qabaniiran ati sana xaltee turte ati ganda eegisiin jedhamee ture ati maarroo waan akkasiiti ummata wanta kan beeku waraana bilisummaa oromoodhaa kakaleessa bosona ture miti harki lama harki sadi kan biraatti dabalame bosonuma jira dhaqanii hin lolle waliin kijibu ega gaafa bakka sanii magaalaa isaanii gadhiisee bosona deemee isaan bosona deemanii lol kalaas inuu bakka gara garii bakkuma isaan magaalaa fi ganda jiranitti dhaqanii loluu sodaatanii baatii 2-3 booda bakka san waan meeqa guurratanii dhaqan limallis alchedam deebisuu hin danda'u
gochuu hin danda'u maal fini live irra jira bilbiluma kanaan kanatti bilbilurtu ምደውለው በዚሁ ስለሆነ የሚያወራው ዋትስአፕ ልሄድ አልችልም እስቲ አንዴ መልእክቱ ደርሶኛል ለማንኛውም በአማርኛም ሆነ በኦሮምኛ ላወራ እችላለሁ ነገር ግን ነገሩ ያለው እዚህ ጋር ነው ኦሮምኛ የማይሰማ ወሎ ለኛ ይቆማል ብለን አናስብም አንዳንዴ ነው እንደርሰው አለ አንዳንድ መከተሉት ነው አሁን የደወሉልኝ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ እየደረሰ ያለ ይለቀቃሉ ተብሎ ከፌደራል እስር ቤት ከአዋሽ አምጥቶ ከሚሴ ላይ ስንት ፊልምና ትወና ሰርቶባቸው ትልልቅ ሰዎችና ምንም ስለ ፖለቲካ አይደሉባቸው ሰዎች ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ደብረ ማርቆስ ሲሆኑ ደብረ ታቦር የት ነው የምትወስዱት የት እዛ ሰላም ስላለ ነው ስለዚህ ይሄን በዚህ መቋጫት ፈልጋለሁ ወንጀደሙ ጅሩ ወንጀደሙ ቀቡ ሐርመ ጀደሙ ቀባ ኤገሳን ዲመኒሚቲ ሐረማቲ ሳኒቲ ወጅን ዲባ ከሙኡማ ዲባ ከሙኡምተኒ ኡመኒ ኩን ከሚሰ ከን ዲምነ ጎደሙ ያለሙ ቀባ ዮጥቃተ ኡመኒ ኩን ድርቂና ከዞኒ ሀነራ መስገረ ቢራ ቀባኒቲ አማ ከን ዲማ ጅራን ገራ ሂዳ ፌደራላ ማሊሚቲ ሂዳ ፌደራላራ ቆራኔ ገዲፍነ በከሳን ተዳሳን ተጀደመ ፉደመ አቺን ቦደ ድራማ ዳዳ ቲቪ አማራራት ትንደለገተኒ ሙርከኛ ሻኔቲ ቀብኔ አከሰቲ ቀብኔ ማሮ ጀነ ጀዳኒ ሰንጋፈ ፍጠኒ ሶባሃ ሳመ ከሳ ነማ ፋና ማራ ዱበቶ ከፍጠን ሰነጠላ ጀዳኒ ሰነጠል ሰኒ ያኒ ወሬ ፋና ማራ ሃሶክተን ሀረከም ሰመጅርተኒ ነምኒ ሻኔን ሰነጠለ ሰንፍጠን ጅሩ ጂአተኮ ጉቱ አቹመት ሲንቡሸኒ ሌላ ወን ቢራ አመሞ ገረ ቢራ ገራ ከሚሰቲ ዋን በርባደንት ጎረኒ ኡመተ ሳኒ የዱቲ ቢተምቶታ ካ አህመድ መሐመድ ፊ አደም ኡመደ ስኒፍ ገለ ወረከሲ ፉዳኒ ቲ ልዩ ኃይሊ ቲ ደልጎ ይሰተለተ ቢያ ከሱሪ ጤራው ካቴም ቢው ደልጎ ማልሳት ቦን ደልጎ ቲቱ ሽርጤ ማልሳት ሽርጤ ቲታ አማ ብራደር बिल्लिती सा तू डोफते बेगने थे मता बिल्लिती रति कुंता खाते उम्री सा गुद्दते दलगो सब बेगती था दलगो खबा जावर शिरती खबा जावर बिये शिरती थी रतम हुंदलाल में बिये सफू बिये खबा जात बिये ब्रिगेड में लिखती था उम्री सानी गुतु वर शिरती रतु बल्ले सुडा फिकन दिए मने हारा शिरती थी था रखो नंजरो गुयान यो उम्री के सनिस कुतेरा यो नुर राकुतनिस हिसाब ने रब्बी बिरती सुनीता वलाकिन गुयान kun darbe yo kan asumatti dirrema dunya hanarratti guyan kun darbe waletti diebnu tahe ni hisabamtan umri madumta tana ni hisabamtan isinille kanaf gababamatti wanni harra walitti himnu ummata kanaf waan barbaachisu hundaahu godhuun har ummata kana maatii isaanii maddii dhaabbadha maatiin isaanii achi dhaabbatee wacuu jiru halkan gurraacha gara asiin beekamnetti qabanii oofuudhaaf deeman yoo xiqqaate ummanni haduudii qabdan maaliif gadi maa dhugaadha namni har'a gadi bahee yoo dubbate ati shaneedhaa jedhamaan garuu har'a immoo ummata guddiana keessaa maatii kiyya as jira asumatti firdaa argatanii afaanuma suma isaan beekasan jedha ni beekna firdin sakkan jira ni beekna akka jarri kun badii takka illee hin qabne sinitimne warra qawwee atee bosonaa warra meeqa saaloo lidduu argatanii jalqaba wanni isaan godhan ni ajjeesan godhan waan dhiiraa godhan aadii tokkotu jaala hiriyaatti bilbilsiisanii bosona jira aboo galii ati sammuu qabdan durree umaamiti yoo galte barni maaramtaa najjeefamtu yookiin hidhamtu jaaniini jaan soba guddeessa sobaa kan ittiin nama qabataa jiran kan hiriyaa kan koo abalu ani yoonin si arge sin dhiisu sin maaru ati si yoona agarte akka najjeeftu amaleen jiraati har'a malee hiriyaa itti akkanatti bilbillee jeen sistemii namoota keenyatti qabatan akkuma horii san seehaniiranii kottuu sheekota irratti kufii abba gaariirra dhaqii akkas jedhanii akkasiin uummati kun irra baay'een isaanii warra hin barbaadamta yeroo jedhamanii maataatti baqatan akkanaan dhaqanii harka kennaniiti.
yoo xiqqaate gadi baatanii ummata kana sagalee yoo taatanoo yoo xiqqaate ummata kana gadi baatanii yoo sagalee taatanoo warri magaalaa Kamsee jirtan Oromoonni baana warri kaan immoo dhaaddatu jammaranii baramma dhiiga Amaaraa Wallaggaatti bahe asitti nuti deebisa jaanii dhaaddatu jiran kanaaf ani live kanarraa sedduu fagaatu jalqabeen ture namni sedduu laalaan jiru ergaan kiyya kana quba qabaadhaa ummati walloo viidiyoo kiyya kana hunda biraan gaha quba qabaadhaa ummata kana qalmaaf dhiheessaa jiru yoo qaamaan ajjeesuu dhaban ajjeechaa mooraalii kan hilliinaadhaa ajjeesuuf deeman awwala yeroo bakka tokko geeffaman amma bakka jarri jirutti amantaan jibbamuu eenyummaan jibbamuu ajoolleen daseetti hidhamtee turte bara meeqaa tumaati isaan duriyyee nutti naqanii nu tumsiisantu hilleenaa nu cabse jedha achi booda koronaan ajjeessa jedhaniin halkan gadi baasanii rashanaa bulan Kamisee irraa qabamtee Dabra Maarqos geessamte jechuun Si'ool jedhamu san geessamu wayya saniif galee kanaafuu sagalee walii taha quba qabaadha dhagaha maalumaafuu dhagaha ummanni ni gadhiifama jettanii dheengadda sirbitanii hamma namoota gurguddaa eessarraa kaasanii hanga raayyaa abbaa maccaa boruu gadhiifamu baga gadhiifamte jedhee lattafe raayyaa abbaa maccaa nama sabuu miti raayyaa abbaa maccaa nama propagaandaa mootummaatiin deemuu miti eenyu dogoggorsiisa kaabinoota mootummaati kaabine eegga jenne warra damuuza nyaatu biiroo jiru miti warra ala taa'ee nu fakkaatee isaan deeggaru maqaa isaanii dhiquu barbaada kalaas nagaa taane nu gadhiifamuu fi namoonni dhufaniiranii baritti bilbillee kinoo akkana jedhanii nu gadhiifamne kalaas maalloo jedhanii guyyaa dachumti badee Facebook ni kun dachi badee ammallee kan mataa saamuu jiru kaleessa gammachuu ayyaana gadhiifame jechuun turan soba jaaranii ta'u miidiyaan faranjii tokko garuu gammachuu ayyaana kaleessa mana murtii dhiyaatee jira gammachuu ayyaana gadhiifamu kanatti amma warri kaa warra tapha siyaasaatti taphana jaanii gadhiisanidha tapha siyaasaa sana yoo taphatuuf kubbaa ta'uu fedha haa ta'uun sun kottuun wajjin maarroo jennee nuyi qaama siyaasaa gadhiifnee marii goona jennaa diraamaa siin dalagnaa jaanii gadhiisan isa gadhiisanis kanumaaf gadhiisan anis diraamaa wayiin bilaan dalagadha jedhee yoo mataa keessa kaa'atee baheera diraama isaaniitiin ooshaaf ani galeetuma yoon baaduu dhuge yookiin galeetuma haadha manaa kiyyaa wajjin kan irraa futee jedheetuma yoo baheeraate gatiin inni ittiin baheef akkuma isaa eeyyamamu manuma dhaqee buluu achiin booda addaraas gurguddaa keessatti abiyyi wajjin taa'ee mari'atuutti jira jedhamee abiyyiif wanaa tahee gabrummaa dheeressu yoo kanaaf baheeraate kanaan alawaa takka godhuu hin danda'u biyya Ahmad Jaanel Kibriitii wajjin nama bushutti waa takka godhuu hin danda'u kan jaalattanis kan jibbitanis dhugaan jiru kan bas har'a wanni isin himu ergaan ummanni keenya namoonni dhibbaan lakkaa'aman galma abbaa gadaatii fi diida kubbaa keessatti aggadamanii waraanaan eeggamu turan amma oofamuuf deeman eessa wallahu a'lam kan nuun jedhame keessaa nutti himame Dabra Maarqos jechuun isa akka ta'e beektan sadiif galee tokkuma yoo shawaroobitis yoo geessan warri dhiiga nurraa qabu warri nu ajjeesuudhaaf akka maalis siin jedhu akka waan ajiritti argatanii nu ajjeesuudhaaf dhaabbatan inni guddaan tokko warra achiti maajatee du'aaxaayyee warra shawaroobiti warra dhiiga keenya dhangalaasuudhaan dhaaddataa jiran kan geessuu jiru mootummaa federaalaa miti liyyuu haayilii fi faannoodha mootummaa federaalaa harkaan maa fudhatan qorannee gati warra maarroo jennee gadhiifna jaani kanaaf ergaan kiyya kana warri walloodhaa ergaa kana dhagahaa qabadhaa walaakin osoo achi atoobisiin kun nama kana fe'ee hin sassoosin gadi bahaa sagalee ta'a warri Kamseedha warri qalloodha warri garbiidha warri bakka san jirtan gadi tahaa sagalee ta'a gadi bahaa sagalee ta'a wanti tanumallee dandahame